Muslim Sultanate after the spread of Islam. Since the beginning of the 8th century, states had been established at many locations. Jaarraa saddeettaffaa jechuun amantiin Islaamaa gara Horn Afrikaa yookaan Itoophiyaa kana seente booda jechuudha. Mootummaan Musliimaa yookaan Islaamni jechuudha kan kallattii adda addaatiin babal'ifachaa ture yookaan bakkoota adda addaa kan argamanidha. These states include isteetota kan fa'aa. The Sultanate of Shawa. What is the Shawa Sultanate? Who was the founder of Shawa? The founder of Shawa was Shawa Sultanate was Khalid ibn al-Walid jedhama. Kun egaa akka information dabalata tokkottiin jalqaba irraa hundeeffama isaa beekuu dura jaalayyatiin gaa kana isinii dura buuse. Khalid ibn Walid nama jaamuutitu hundeesse. Innis warra Muslima oldest state come from South Arabia irraa warra taansan jechuudha. It's located in the northeast part. Isiin kan argamtu mootummaan yookaan Sultanate of Shawaan tun jechuudha. Located in the northeast part of present day Shawa. Bakka irra kaaba baha arraan tana Shawaa jedhamtu. Bara 896 Anadoomii dhalatu Kiristoos booddatti kan bakka sanitti hundooyti Sultanate of Shawaan. It is oldest Muslim Sultanate in Ethiopia region. Isiin oldest Muslim Sultanate jedhamtee kan beekamtu jechuudha. The ruling dynasty of this Sultanate was Makhzumite clan. Yookaan Makhzumite ruling dynasty isaanii Makhzumite jedhamti. The Makhzumite claim to have descended from the Makhzum clan of South Arabia. Gosa Makhzumii kanaatiitu Makhzumite kana hundeesse. Makhzumii kilaanii kanaatu Makhzumite dynasty hundeesse. Isaanis South Arabia irraa kan dhufan jechuudha. Kan agarsiisu Gafat. What is Gafat? Gafat no. Egaa sorry. Fatagar Sultanate. Maali Fatagar Sultanate jechuudha? It was founded around Minjar, Shenkora and Ada in the 11th century. Jaarraa kudha tokkoffaa keessa naannawa ammaan tana Minjar, Shenkora, Ada jedhamtu. Iddoo sanitti kan Fatagar Sultanatiin hundooyti jechuudha. It had suitable area for cultivation. Isinis bakki sanii jechuudha naannoo akkaan qonnaaf mijatu taate jechuudha. Dinagdeen isaanii saniifuu maali? Economic basic or backbone of Fatagar Sultanate economy agriculture. Okay, the other Dawaro. What is Dawaro Sultanate? Located south of Fatagar between upper waters of Awash and Wabi Shabelle. Awash fi Wabi Shabelle upper water jechuudha. Yaa olii bakka sanii Awash fi Wabi Shabelle kanatti kan south of Fatagaritti Dawaroon kun kan argamtu. Extending to Charchar in the northeast and Gindir in southeast. Gara northeastiin bakka Charchar irraa kaa'uudhaan aga southeastidhaan Gindir bakka jedhamtutti kan bal'attuudha jechuudha. Bal'inni isii agarsiisa. Dawaro had currency called Hakuna for transaction. Hakuna called Hakuna jedhamte jechuudha. Currency ummata Dawaro Sultanate kana jechuudha. Bale Sultanate. What is Bale Sultanate? Bale was
one of the largest Ethiopian Muslim province or the Muslim Sultanate. Don't forget which oldest Sultanate of Ethiopia. Oldest Sultanate is Shawa Sultanate. Largest Sultanate is Bali Sultanate. Don't forget akka wal jalaa isin wal jalaa waliin makne addaan qabaadhaa jechuu qabadha. Bali Sultanatiin isa guddaadha. Ammoo inni hangafaa yookaan inni jalqabaa Shawa Sultanatidha jechuudha. It occupied the most southerly territory of the Ethiopia region. Southerly territory of Ethiopia region. Trade was its main economic activity. Economic ijoo warra Baalee Sultanatidha. Trade. It is the first main economic of Bali, mainly based on the barter exchange, cattle, sheep, and the cross. Barter jechuun kan meeshaadhaan jijjiiruu yookaan osoo birriidhaan jijjiiruu yookaan maallaqa osoo hin fayyadamne meeshaa takka geessitee meeshaadhaan jijjiirrachuu jechuudha. Daldala akkanaati. Tireediin isaanii innummaan ikoonomiif ijoo teessuma jechuudha. It had a strong army composed of cavalry and infantry. Bali Sultanatiin jechuudha humna waraana cimaadha qabdi. Kunis cavalry fi infantry illee waraana fardaatii fi waraana lafoollee cimaadha qabdi jechuudha. Waraana jabduudha turte. Eenyu mootummaan Sultaanota Baalee jechuudha. Ifat osuma dura ifaatti seenee duratti jechuudha akka dabalataatti Baalee Sultaanati jalatti namni beekamaan Baalee Sultaanati keessatti akka reelijiniin babal'attuudhaaf gumaacha guddaa gumaachetu Sheikh Hussein of Baalee jedhama. The other source jechuudha. From the other source and the other Ifat. It emerged in the mid-13th century. Ifat Sultanatiin walakkeessa jaarraa 13ffaati kan isin duuti. It was located adjacent to Shawan Sultanate. Shawan Sultanate maddiidha bakki isin itti argamtu yookaan hojii cinaadha yookaan itti dhiyaattudha jechuudha. It was founded by Umar Walasma, who was the founder of Ifat. Umar Walasma was founder of Ifat. Don't forget, founder of Shawa was Khalid ibn al-Walid. Founder of Ifat is Umar Walasma. Don't forget, it is inhabitants earned their living from cultivation of wheat, sorghum, millet, and sheep, and animal husbandry. Wantoonni inhabitants earned their living jechuudha. Jireenya isaanii wanti jechuun akka ekonomii jechuudha. Wanni isaan irraa fayyadaman jechuudha. Cultivation of wheat qonna qamadii jechuudha. Sorgamii, shingaa, miileetii akkasumas ta'ee animal husbandry kanneen itti fayyadamaa turan ekonomii isaanii kanarra beezdaati jechuudha. And the other and wanti adda isaan godhamu kana that was described for the first time as being consumed as a stimulant. Chat yookaan jimaa jechuudha. Jimaa kana akka mallattoo yookaan isa qamaaniiti mirqaanattiin ibsatan jechuudha. Akkasii waan nama raaju jechuudha. External contact. Okay. The Muslim state jalatti external contact maal faadha waliin akka haala kamtu. External contacts. Ancient state Ethiopia and the Horn had contact with the different outside world for the century. Mootummaa Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa duratti keessa turan keessaa kontaaktii yookaan rileeshinii kan waliin qaban mootummoota biyyoota addunyaa garagaraati.
relation kan qaban turan. This state had contact with Egypt. Mootummoonni kun Egypt wajjin relation yeroo dheeraa kan lakkoofsan akkasuma Mediterranean country Giriko-Roomaa walliidhaan wajjin jechuudha. With South Arabian Kingdomidha waliin. With the East Roman Empire yookaan Byzantineidha waliin. Byzantine Empireidha wajjin akkasuma empireota biroo kan naannawa gaafa yeroo san turan waliin hariiroo jabaa kan qabanii jechuudha. Akka fakkeenyaatiif kanneen jedhaman malee. However, their relation mainly based on the religious and economic purpose. Relation illee kana malees kan biraallee religionii fi economic purpose kan hariiroo biyyoota takka takka waliin qabanii. Major economic activity of ancient state in Ethiopia. Economic major yookaan economic guddaan mootummoota durii Itoophiyaa maal fa'a ture? The first major economic activity ancient state in Ethiopia was agriculture, and the second handicraft. What is agriculture? And the third is the other. The first one, agriculture. The main type of ancient state. Main type ancient state. You have ancient state hundi main economic is agriculture. Fakkeenya fudhanne kan Afrikaa yookaan kan addunyaa fudhanne Mesopotaamiyaa agricultureidha. Egypt yookaan Misir agricultureidha. Akkasuma Chaayinaa fi biyyoota ancient state baay'ee agricultureidha jechuudha. Main economy isaanii. Economy in highland area was plow agriculture. Yeah. Bu'aa bahii isaanii kana jechuun agricultureidha. Bayiilee garaagaraa kan jiran irra kan qotan agriculture jechuudha. Some people of this state were engaged in agriculture, cultivating land to produce crop. Kana jechuun uummattoonni muraasni isaanii jechuudha. This state were engaged in agriculture, cultivating land to produce crop. Qonna qotaniiti sanirraa oomisha midhaan callaa kan oomishanii jechuudha. Land, rist, baala rist, tribute, galti, baala galti. Kun jechuun land tenure jedhan. Amma kanneen land tenureedha. Amma tun gaa wanni irraa barachaa jiru gaa akkuma argitan tuni PowerPointidha. Gaggabaabsituma kan makkeessii. Guddoo mujula guddaarra laaluu ni dandeessin jechuudha. Land tenure, rest, baala rest, tribute, galti, baala galti. Haala kanaan haalli land tenure yookaan sirna gabbaara siistamii keessatti wantoonni Itoophiyaa keessatti aadaa ta'ee dalagamaa ture ni jira. Bal'inaan isinii ifa jechuudha. Bal'inaan akka dubbiftan isinii feera. The second one, handicraft. What is handicraft? Some people of this state were engaged in handicraft works. Hojii ogummaa harkaa kan qaban uummattoonni muraasni isaanii jechuudha. Fedhan hojii sibiila tumaa ta'u, fedhan muka qoruu yookaan halluu duuguu haa ta'u, uuma fedhanuu handicraft jedhama jechuudha waliin qabansa. It including metal work, hojii sibiilaa, pottery, tannery, carpentry, weaving and other. Uffata ta'uu, carpentry ta'uu, tannery, pottery, work, metal work jechuudha. Wantoota kana uummattoonni hedduun jechuudha muraasni uummata kana keessatti hirmaatan akka sakandii ilaalamu. Maalitti aanee agriculturetti aanee. The product that made by the craft works, product
oofne jechuudha. Wantoonni silaa jarrattiin craft worker yookaan ogeessonni kun harkaan hojjetan kan itti fayyadaman both domestic and market purpose dhimma mana keessaatii fi dhimma gabayaa irratti illee ni dhiyeessan jechuudha. Garii mana keessaa bolchan garii gabayaadhaaf bolchan garii irraa argamsiisanii jechuudha. Trade, the third one is trade. Trade was another important economic activity of ancient state that obtained considerable income from both internal and internal trade. Trading jechuudha internal and international trade. Trading Gambraatiin amma trading kun jechuudha important economic activity ancient state keessaa isa eeraman keessaa jechuudha. Kunis income from eessarraa kan argamu yookaan galiin daldalarraa argamu takka gara biyya keessaa godha wantoota meeshaa biyya keessatti irraa galii argatan takka immoo gara international yookaan gara biyyoota addunyaa hundarratti jechuudha. Trading kun istaayila lama yookaan gosa lamatti qoodamee kan haala kanaan ilaalamu ta'a. Bal'inaan mujula irraa argatuu ni dandeessan jechuudha. Therefore, people of Ethiopia engaged in trade activity to persist their life since ancient time. Okay. The other topic, socio-cultural achievement. What is the socio-cultural achievement? Maali socio-cultural achievement ancient state? Architecture. Architecturein isaaniitu maali? As the state expanded, architecture also began to flourish in ancient state. For example, architecture ogummaalee jechuun waan takka hojjechuu ogummaa waan gurguddaa jechuun waan akka obstacle fi maal haa ta'u waan fedhillee obliskii fi waan fedhe haa ta'u architecturein isaanii jalatti warra ramadamu waa hedduudha jira jechuudha. Keessattuu mootummoota durii keessa Aksum, Laalibalaa mootummoota akkasii architecturii baay'ee qabaachuudhaan beekaman kunoo haaluma argaa jirtan kanaan siidaa Aksum waan nama ajaa'ibu jechuun ni danda'ama. Haaluma argitaa jirtan kanaan jechuudha. At the state expanded, architecture also began to flourish in ancient state. For example, one of the remarkable architectural achievement of this period was the Aksumite stele. Aksumite steles. There were about 8 steles. Steelota yookaan wantoota kana habbaa 58. Aksumiin kun addunyaa ammaa tanaaf hambaa gootee dabarsite jechuudha. Around of Aksum warreen argaman jechuudha. Some of them are still standing high in Aksum city. Ammallee magaalaa Aksum keessaa muraasni isaanii yookaan kan argaa jiru kun gurguddaa yookaan ol kan mul'atanii jechuudha. Haa yookaan ol ka'aadha ture. The tallest or the tallest stele was broken and lying on the ground. Inni irra dheeraansa kan ni cabee jechuudha. Duraan dheeraa ture garuu cabeera eeganaa'e lying on the ground lafatti kufisan. It also bear pre-Christian symbol and obelisk measure 24 meter height. Kana jechuun it was bear pre-Christian symbol. Siidaan kun kan ijaarame akka isa inni qoratamee argametti jechuudha. Mallattooleen kiristaanummaa ibsan takkayyuu akka irra hin jirredha ragaan kan ibsu mallattoo akka sheeppii muunii yookaan hojii hafaa kan irra jiru. Kana jechuun akka kallattumaan pikcharii ji'a ilaalanii irra fa'aa hojjetamu waan fakkaatu jechuudha. Yookaan amantiidhaan duraa jechuudha bara dheeraa zamana durii keessa jechuudha.
obelisk measure 24 meter height kan dheeratu. Hojjaan isaa 24 meetira kan dheeratu jechuudha. The other important architectural achievement of the parade was Rock Heaven Church of Lalibela. Kana jechuun architectural ancient state hojjetame keessaa firstliin Aksumaayitii inni eeganaallee Laallibalaa akka fakkeenya akka dubbanne keessaa kun Rock Heaven Churchiin Laallibalaa beekamaadha jechuudha. Okay. The other important architectural achievement Rock Heaven Church in the Gatinadan Sinja. Dagwe architecture used softer material like sandstone jechuudha. Kan akka sandstone softer materialota Zagwe architecture kan ta'e jechuudha. Sandstone which was the cut and shaped all round in except the floor into the variety of carefully decorated churches. Kanneen hayyee bakka waanuma ijoojoo haa dubbannaa dabnee deemna jechuudha. Writing system. What is the writing system? Writing system. The development of writing system in Ethiopia was also an achievement of the ancient state. Development in writing system Ethiopia fi gaanfa Afrikaa keessatti jechuudha. Achievement in kan ture ni jira. The earliest writing system in Ethiopia and the Horn was Sabine inscription. Afaan Sabine yookaan barreeffama Sabine kan jalqabaa yookaan kan dura jechuudha. It dates back to 9th century before Christ. Dhaloota Kiristoos dura jaarraa 9 ture yaa barreeffama sana akka ragaan irraa argametti jechuudha. One distinctive feature of Sabine inscription is absence of vowel. Barreeffamni afaan Sabiiniin barreeffame vowelii hin qabu jechuudha. As most of word of writing is consonant. Consonantii qofaan kan barraa'u dubbachiiftuu kan qabne dubbifamaa qofaan barraa'a jechuudha. After the 7th and 6th century before Christ. Eega jaarraa 7 fi jaarraa 6ffaa dhaloota Kiristoos dura jechuudha. Variant of script arose evolving in the direction of the Giz script. Kan jaarraa 7ffaa fi jaarraa 6ffaa dhaloota Kiristoos dura ture jechuudha. Dhiyeenya kana eega bara sana irraa xiqqishoo jaarraa 2 akka as buqqee jechuudha. Afaan Giziin kan barraa'ee jira Itoophiyaa keessa jechuudha. Ethiopia's ancient indigenous writing system akka taate ragaadhaaf nuuba was immense contribution to the development of literature, art, and the writing history. Barreeffama seenaa garaagaraa jechuudha. Seenaa barreessuu irratti, aartii irratti, literature irratti Itoophiyaan gumaacha guddaa akka gumaachite kan barachaa turre. Akka hin dagannee isiniin jaa. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota YouTube channel miidiyaa gurmuutu like, share, subscribe gochuun nu jajjabeessaa nu faana ta'a isiniin jenna. Akkasuma mata duree isa dhumaa kana kan laalu ta'a na faana bu'aan isiniin jedha. Calendar. What the calendar? Calendar is also another architecture achievement of earliest state. Architecture milkaa'ina gaafa jalqaba state earliest ta'e argame calendarii kana fa'a keessatti kan hammatamu. People needed to know and remember the time when the rain would begin and end as well as the rise and the fall of the water level. Yeroo roobu, yeroo caamu. Akkasuma layni yeroo guutu, yeroo roobu,
yeroo layni guutu yeroo layni qallatu akkasitti laalanii kaalaandara sanirra dhaabbatanii yeroo hagam takka akkas ta'ee akkas ta'u waliin kan kaalaandara sanirra dhaabbachuudhaan kaalaandara mataa fi kan hundeeffatan baay'eedha jechuudha. The responsibility of understanding this vital climatic cycle fell on the expertise. Haaluma qilleensaa garaagaraa kanarra dhaabbachuudhaan yeroo hangam takka taa'ee yookaan yoom irratti yoom akka akkas ta'u walitti laalan tilmaamanii yeroo dheeraa keessatti tilmaamuudhaan jechuudha. Yeroon waggaan takka hagam akka qabu sanatti tilmaamuu dandeenya jechuudha. The course calendar were invented. Kunis kaalandarri achumarra dhaabbatuudhaan kan ittiin argame yookaan kan ittiin invent jechuudha. In most cases, the length of the months dheerinni ji'a was based on the movement of the moon. Deemsi yookaan sochiin baatiin samiirra yookaan jiini samiirra deemu or the apparent movement of the sun. Aduun eessaan baatee akka eessaan seentu banti kaa'amu bara jirti yeroo akkamas dhufti yeroo akkamitti dheeyti tana irra dhaabbataniiti jechuudha. Otherwise, the number of the in week in the year varied from region to region. Naannootti waggaan hangana qaba. Torbaan hangana qaba. Maal akkana qaba akkasii naannootti garaagarummaadhaan kan beekan Itoophiyaan durii jechuudha. Gariin torbaan guyyaa torba qaba, kaan guyyaa 4 qaba, waggaan kaan guyyaa 300 qaba, kaan ji'a agas qaba, akkasitti wal faalla. Garuu immoo kan dhugaallee jira, kan dhugaan ta'inillee jira. Kaalaandara mataa fi qabanii jechuudha. The calendar were developed and adopted among various people of Ethiopia and the Horn. Kaalandarri kan argamee fi kan itti fudhatameef kan itti guddate jechuudha. Among the various people of Ethiopia fi gaafa Afrikaa keessatti jechuudha. The Oromo calendar. Maali kaalandarri Oromoo kun? The Oromo calendar. What is the Oromo calendar? Calendar Oromo has been based on astronomical observation of moon in the conjunction with 7 or 8 particular star or group of star called Urji. Urji daha kan jedhamu torbaaf 8 urji jira. Urji daha jedhanii Oromoon tuni jechuudha. Astronomical observation yookaan urjii samiirra dhaabbatanii kaalandara kan urjii dhahaadhaan kaalandara mataasii uummatan jechuudha. And the bakkalcha or the morning star Venus kan jedhamu jechuudha. Maqaan biraa there are 29.5 dates in the month. Guyyaa 29 liifi walakkaatiitu baatii takka keessa jira yookaan baatiin takka guyyaa 900 fi guyyaa 29 fi zaa 12 qabdii jaaniiti kaalaandara isaaniitiin gabaasanii jechuudha akka isaanii amanu. In the month akkasuma guyyaa 354 waggaan qaba akka kaalaandara Oromootti. Ji'a 12 qaba akka kaalaandara Oromootti. Okay. Oromoo kana fakkaatee jira. The Sidama calendar. Kaalandarri uummata Sidaamaa rotated the movement of the star. Urjii martuurratti kan dhaabbatu yookaan urjii martuurra dhaabbatanii kan kaalandara tolchan jechuudha. With the 13 months yookaan 13 months jechuudha of the year. Ji'a 13 qaba waggaan takka akka kaalandara Sidaamaatti. Jiini 12 kan guyyaa 28 qabu yoo ta'u jiini kan ammoo guyyaa waa xiqqoo qaba yookaan guyyaa 5 akkas qaba jechuudha. Yookaan qaammee kaja'anii akka fakkeenya amma noormaalii baatiin Itoophiyaa kan ammaa jechuudha. Ji'a 13 xiqqoo kan uummata Sidaamaa kanaan walitti dhiyoodha jechuudha. Okay.
akka uummata Sidaamaatti baatiin takka guyyaa 29 akkasuma akkas kan of keessaa qabu. And the Ethiopic calendar Ethiopia calendar has 12 months of the 30 days plus 5 or 6 added every 4 years. Waggaa afur guyyaa 5 waggaa afur guyyaa 6 akkasii qaamee kan kaalandarii Itoophiyaa kan qabu jechuudha. Qaamee jaamtee tan beekamtu san ji'ammoo 12 guyyaa 30 dhaabbataadha akka kaalandara Habashaa yookaan kaalandara Itoophiyaatti jechuudha. Epagomenal day which comprise a 13 months. Okay, thus the first day of the year masgaram takka inqutatash yani jechuudha isaan firraayaan jechuudha. The Ethiopic calendar has evolved to become the official calendar of the country. Calendar mootummaa yookaan biyyi ittiin lakkaa'atu ta'ee jira calendar Itoophiyaa kun. Itoophiyaa calendariin jechuudha. The Muslim or Islamic calendar is lunar. A lunar calendar consisting 12 months in the year 354 or 355 ta'e kan qabu yaaniiti kana manan Islaamni jechuudha. It employ the Hijra year 622 anadoomii jechuudha. Dhaloota Kiristoos booda 622tti Prophet Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kan Makka irraa gara Madiinaa Hijiraa deeman jechuudha. Bara kana keessa irraa jalqabee lakkoofsi Islaamaa takka jee kan jalqabe jechuudha. His follower hordoftoonni isaatilleen gara Makkaa gara Madiinaa kan deemanii fi and established the first Muslim community ummata Islaamaa yookaan Muslim community umma ja'anii kan yeroo jalqaba hundaa'e bara 622 jechuudha. Dates in this era are usually denoted after Hijra and before Hijra. Hijra boodaa fi Hijra dura ja'anii adda lama qoodanii jechuudha. Guyyaa sanarraa kaasanii akka lakkoofsa Islaamaa jechuudha. Other people like Agaw, Halaba, Hadia, Walaita, Gedo, and Nelato. Their own dating system. Sunis matafitin system matafi uyat lekang kabani. Akasmu wide bijira juga. Numeral appeared in Ethiopia and the Horn at the beginning of 4th century Anadolu. These use numeral system comparable to the Hebrew, Arabic, and the Greek numeral. And the next time, chapter 4, and the unit for history of freshman Hangolit Devanuti Nagaya Najrada Hamtun is in Arkini Waka is in high Ebisuecha Nagana Traublayan. Like, share, subscribe. Go to Hindagatini Sinja Yeroma Hundao Gurmutub Filanakhiatau Nagati.